Boo maal barbaada dhufte? Si jalaan dhufe waan si gaafachuuf reefuun tona namni dillisan baajaaj ati keessa jirtu jala maa fiiga. Ajaa'iba! Namni kun wareeruma jaalata. Amma ati waree barbaada na jala deemaa dhufte. Kaameeraa homaa fidatiin interviyuu na goota. Amma fuuluma kiyya dura badi. BBC. Aboo ani waan biraatiif jalan dhufne. Khayruma keetii fi hoggaa namni dillisan baajaaj ati irra jirtu jala fiiguun gurbaan kun feemasuma kamii ka makiinaan qabaanne makiinaan bitaa fi jeetiin si jala dhufe. Adeero ati maali silaa? Maal qabda? Ani tujjaara Oromiyaa keessaa kaampaanii baay'een qaba. Tujjaara yeroon sin jedhu tujjaara ajaawe. Adeero eega tujjaara ajaawe taateefuu ani feemasaa miti. Ummanni dilli akkasii na jala fiigu san liqii narraa qaba. Narraa kafalii rabbi irraa harkata. Gandi guutuun liqii sirraa qaba. Akkamis sii kannan? Lootarii miliyoonii naa baateetiin niin fudhadha jee hoggaan dhaqu. Guyyaa kanaa hoottuu naan jaanii qaxaroo naa qaban akkasittiin galee gaafaan fudhadheen kafalaa jee gandarraa liqii buuree nyaadhe. Duuba lootarii fudhatteen kafalle? Maaliin kafalaa boo? Na kaaseetiin lootarii qofoo jimiicee carraa kiyyafirraa balleesse. Meera dhisi na yaadattisiini. Amma narraa kafaliga. Meeqa? Waliigalaa qashii 50 ta'a. Abshir ammaan sirraa kafalaa nukaasi. Rabbi si afuru naa jiraadhu tujjaara ajaawe. Ammallee rabbi si ajeesu. Ajaawi. Ajaawa. Assalaamu alaikum. Hayyuu dhukkubsatullee fayyu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhugaa jette ani hayyuu ilma hayyuu kan dhukkubsatullee fayyu. Maal haa jette? Waa hunda beeyte jechaa dhagayeetiin gaafii takka si gaafachuu dhufe hayyuu keenya. Dhugaa jette waa hundaan beekaani. Baayoloojii, sooshooloojii, ikooloojii, jooloojii, minaamineshinooloojii waan hin beekne hin jiru waan feesana gaafadhu. Garuu dhiifama waa hundaan beekan jeen waa hunda beeku rabbuma hanga rabbinaa laaffiseen beeka jee malee. Booniin beeka maaliif dhufte ammaati? Jaartiin sheekaatu niin beeka jettee qibaabarra buuftee keeka bokoosiste garaa sheekaa. Amma gaafii takka si gaafadhu. Boo gaafii feete na gaafadhu niin beeka. Tole amma maqaan kiyya eenyu? Na beeyta? Nan beeytu. Hayboo niin rafeettee nu biraa qotteemi ilaan maal rafne rafigaa maal eeyda? Niin rafaa afaanumaafin jaa malee baraane egaan rafuu dhiise turee baraane yoon gata kagachiise yaanni rafuu natti hin dhiisu istirasiin qaba amma faa jiruun na hadhoyte. Hay maal taate nagayuma qabdaami nagayuma wajjin kokoflaan taphannu guyyuu. Hoggaa gubbaana laalan nagayumaan qaba dubbiin keessatti hafte. Roorroo namni beekenaa nu banneen kophaa roorrifaa maaje Hadiin martuu dhugaa jee waan namni laalee namaan hubanne baay'eetu jira. Ati garuu hangam takka si hadhoyte jiruun. Laal amad dabree halkan takka ni yaadadha. Siree kiyya gubbaa ciiseetiin waan takka yaadadhee firraa osoon booyuu imimmaan afaan na seene lakkaa imimmaan keenya kun soogidda qaba ni hadhaawa. Hayamee odeesi. Kaniin eda booyee waliin hoggaan kompeer godhu imimmaan edaa kana soogiddaarra kute. Istiresiin kee dabalee jira jechuudha. Eeyyeen akkatti hadhaa'u hadhaa sila agarte mee takka booyuu dhandhamtee laalta hangam takka akka jiruun na hadhoyte. Hello my brother from another mother. Bro kiyya eessa badde? Akkam jirta hoo? Akkaan harkee akkuma takkaan jira dhiyoo kana. Maal taate hoo? Maaltu si harkate? Khayru wa khayraati. Aboo tiraaka bitadheetiin hojii dhabee baatii 2 guutuu ciqilfadheetuma qama'u jira. Hojii dhabee taa'ee osoon ciqilfadhee qama'u ciqileen sutuuta na baaste naan jeegaa. Sah dhugaa jette osoon ciqilfadhee qama'u ciqileen sutuuta na baaste amma firraa gurguruu fi murteeffadhe. Kolkoloo abdii muriin bikkatti kufteetti afattee ciqilfatteen qameen ka'uuf tattaafadhu. Zamana kana yoo ati bikkatti kufteerraa ka'uuf hin tattaafanne kan lafaa si kaasu hin jiru ka footoo si kaasu malee never give up. Duuba ati amma akkam ta'eetta? Amma taan na wareere kaampaanii nagayaa kan hin dalaguufis hin agarre tireeraas hin qabu akkam ta'eetta? Kanaaf hin dhiphatin kanaaf solushina siif hin qaba. I hold logistic dhaqi waan si barbaachisu hunda si guutanii ammuma karra si baasan tireeraa siif kannan dispaachi siif godhan ma'al sitoo sittiin waan takka yaadin. Eessatti argaman billaa alayk? Kolombiyaa Hayt Minisootaatti argaman. Amma deemnu. Maaluma edaa'u nukaasi dhandhaarraaraas. Let's go. Namichana ati garuu sabrii hin qabdu namni tiraaka oofu sabrii qabaachuu qaba. Sah. Welcome baga nagayaan gara I Hul Logistic nagayaan dhuftan.
maal haajamtan maal isin gargaaru? Laal namicha mataa faaqaa khatiraa bitatee kaampaanii hojjetuuf dhabee taa'eetuma afaan dhaabee qamoo jiru kana akka karaa hojii naa bobbaastuuf hin fide. Dhugaa isaati kanaaf na fide gara biraatiin waan hin jiru iftaa tileera peeperworkii minaamination hunda hin akkadhaami. Iftaa fi peeperworkis yoo barbaadan isinii gunna akkasumattis tileeraas yoo barbaadan isinii kireessina. Hojii tiraakaa wal qabate hunda nu biraan harkattan. Waaw galatooma I hold logistic isin waliin fuuldurri keenya ifa arrumaan jalqaba hojii kiyya. Congratulations minaamination baga gammadde namicha mataa faaqaa welcome back to work.